I'm so sorry dhugaa rabbi. I am so sorry. Haati faatee rammee bilootti jettee kan yaaddu yoo taate I'm so sorry. Guys abaaboo jaa. Ada Fatih. Guys, apa-apa kena cuman dulu. Amraku, aman anda guys? Sorry. Waan Rose. Dabili kanarratti amma push naa godha. Qaxxaawuni qaba bakka qaxxaawuni qaba dabili kanarra push godha. Ni ada di saya lalu buat. Ya Rabbi firana baasi hatta. Lensu. Abdi naga kooti akkam jirti. Berada di lalu. Ada bimekan? Assalamualaikum. Oko, leltuko. Atas dete jedhu te sa'aatiidhaan rammee koon jedhin. Lolaku. Leltuko. Lalu. Lanka jiruun harkaa maxash jettee harkaa baddee mana keessa teessee dukkanaan mana firii godhachuu eegalte. Gana waa hedduu argina. Lubbuudhaan haa jiraannu malee gana waa hedduu argina. Waasi dhagahamaa jira. Nama dhagahan jiru. Baay'ee miinsi irra jirti. Dubbataa jirti. Si dhagayaan jiru jedhiin rammishaa koo. Bulloo kiyya si dhagayaan jiru jedhiin. Billah alaikum ya jama'a. Si dhagayaan jiru jedhiin. Akkuma nummuun. Dubartii karaa hedduu madaaluu danda'ani rammee. Karaa hedduu. Meena gorsi adda Uduu isiin hin balleessine kabaltee hangama obsa qabdii ilaaluu dandeessa. Ammas jecha tokko jetteeni anuma tana irra faansitee haadha faatee koo waan ofii koo damma koo sukkaara koo maayii nabii koo maayii boodii looshinii koo naan jettee mudhii isii kuttee madaaluu dandeessa ishee. Gin kana ni sodaatan. My wife jetti my body lotion. Gurresi calaw loltuko. Abduko welcome Kaliana. Dhalaatana akkanumatti waa hunda ishii tole hin jedhaniini xiqqoo obsesii ilaaluu qabda. Hinaafsistee. Qixaatiin meeqaan anamma isin qaxxa'u malee iyyuu naga argataa jiru. Qixaatiin meeqaan giiftati kiyya dhufe. Lafaan hin dandeenyu loltuko. Qixaatii lafaan hin dandeenyu. Abdul Oroo faamiliidha naa waliin. Mana doggiin kuma lama galchu. Ilaalla. Wanti hin dandeenyu jiru laata. Akkam hin dandeenyu jettaan. Waliin isaanii wanti dadhabu jira. Qixaatii lafaa ta'e naa wajjin. Yoo onneen tiyya dhugamaan itti miidhamtee jiraatte. Dhugamaan onneen tiyya. Maqaan baadhattee jecha kana irra hin deebiin laata. Guys, taap godha jabaadha. Taap godha. Waras jirtanii deebii taap godha. Wal gargaara hadii kuma lama nu guuta ifaa jeela keessa lafan balleessina wal gargaaraa fi abduu kiyya thank you. Wal gargaara kuma lama nu guuta jabaadha. Papi. Nu qaqqaba jechuun amma qaba. Asirratti amma. Malah makan dari guys. Taabii godhaa jirtan galatoma. Tapi nabrak kami udah bersama kan? Ira bultii fida. Amma kaakii jechuun Allahu akbar. Bos. Nu galaafatan. Aliko, thank you. Hi. Akkami mooneensa. Akkana kun kallitti mantimarratti asmara hunde sagal qabdii waan sin jedhu ati akkana namanne. Aliko jette laal. No. Ali si makai. Wali nama dirufi. Yeah. Mee anama abduun giiftiidha kennee ture abduu galatoom jedhe malee koo jedhee takka. Dhagee. Aliin keenya kabiraa maalin siin jedhe. Aliin idduma ishii jaalisiidha. Guys, warri mana kana keessa nama dhibba lamaan giftii waan ati jette rammee koo nan dandaa kan hin jirre wallahi laazim sin gadda ምንድን ነው mana hundaa keessatti akkamii kan kiyya qofaatu qusataadha. Mee dhafaatee ilaala 73 soddomii sadii.
وانا تيجي ربي جرا ابدا وما تك يا كان مو نجار تيسني لك كوسا بوتنا لي ما والله لازم Namni na bira jirtan nama dabbara wallahi lazim. almost dhibba jaha taaf godha bilaa alaikum. yoo barbaachisaa ta'e si bicha deemeetiin qixaatii jechuudha qixaatiin ala deemee barbaree dhuguu gargaarani ilaalla giftiin kennamu jiraani suura mana kanaa jabeessa. An hasawan qab mute godhine rammi. nan godhin maal jecha isiitiin nagoota nan godhin Mute godhi. nan godhin Mute godhi. lakki gaggeessanii ni gina godha lakki Hin deema yoo daa'ima abaaboo Faafi. abaaboo jaanaa guutaa waan naa kennitan ispichaaleen jiran naa kenna Ndagamu. yoo mute haadha faatee bootee na waliin hin dubbanne lolaa kun hin deema. daa'isa abaaboo jaa Siin dagaa bareeddu ko maal jette? Guys gargaara. Akka yoo dhageesse deebii kennitu. Abdul Oro thank you tujjar. Guys, Bilisa kun dabala. hara pilis abaaboo jaa let's make it 2K. Okay, let's go. Amma si qofa dagaa loltu ko shi. abaaboo lama qofa namni gara gara abaaboo lama Guys mana kiki sawa. abaaboo lama thank you Guys, let's go. Let's use amma the jechuudha asirratti Tujjar. Sitirree galatoomii nama kubar Dr. JJ thank you qaaliyanaa Let's double agama. dabiliidha amma dabili bantanii kaatanii maaf bira raftan meela shima Tujjar. Meeti jirtan amma? Dabili dabilii fayyadama. bananii sabiitii rafan Kuma takka dabili irratti guys. Billaaleikum. Billaaleikum. amma kaakiu jechuun kaayiroon kan hodana fakkaachuun amma ka Abdul Oro boom. Tujjar boom billah alaikum. amma mataara na gulufte amma Haadha faatee. nawaamin Billah alaik. nawaamin warri kaayiroo si hawaamatu nawaamin warri shaaranuu raddeeniif shaaratuuttaa si hawaamatu nawaamin Miira keessaa ba'ee jiru. Wanni hin darbine hin jiru. Hin darbaa. Naka gonis hin jiru. Si cina hin jiraatu. Gargaarsa yoo barbaadde yaadaanillee haa ta'u maaliinillee si cina hin jira. yoo du'eeyyuu dhaamatee du'aa akkati nan gargaarre jedhee yeroo du'uu dhaamatee du'a Yoo dhugeetti rammee jaallattee kaayiroo jirtaa mi'aan bara halaalan jira. Fagoon jira. Fagoo taa'een akkasiin qabeen. amma ani yeroo tiktokii kanarra dhufnee bar sa'aatii barbaanneetiin jenne waan barbaanne jennee si sobuu dandeenya bar jiraan du'a jennee du'aan jira jennee guyyaa eessa akka ollee sa'aatii